Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nama waan fayyisaa tureef namoota garaagaraa dhibeerra waan dhukkubsataa fayyiseef wantoota garaagaraa raajii hedduu waan hojjeteef fannoo sana awwaaluuf kaan. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Amiin. Kabajamtootaa, jaalatamtootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootatti marfamtanii kan jirtan hundi keessan iyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtan, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu barumsaa kanaan dura argitan kutaa tokkoffaa jechuudha. Waa'ee fannoo yookiin waa'ee masqalaa barannee turre garuuyyuu barumsa sana osoo hin goolabiin kutaa lammaffaa itti fufna jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa akkas jedha. Fannoon warra hin amanneef gowwummaadha. Warra amananiif garuu humna Waaqayyooti jedha. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti dubbii Waaqayyoo waliin ni barannaa. Wal gorfannaa akkasumattis waliin ni himna. Waaqayyo gooftaan anaan teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos sininis akka dhaggeeffataniif laphee qulqulleettii Liidiyaa siniif kennee naaf kennee akka nu gargaaru Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:19-18 irratti akkas jedha. Warra hin amanneef fannoon gooftaa gowwummaadha. Warra amananiif garuu humna Waaqayyooti jedhee akkanaan nuuf dubbata. Egaa waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ilaalla jechuudha. Egaa seenuma isaarra yeroo kaanu fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifameen booddeetti jechuudha. Warroonni Yihuudootaa, warroonni Farisootaa jechuudha. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nama waan fayyisaa tureef namoota garaagaraa dhibeerra waan dhukkubsataa fayyiseef wantoota garaagaraa raajii hedduu waan hojjeteef fannoo sana awwaaluuf kaan. Fannoo sana erga awwaalaniin booda naannoo san kan jiru mootummaan ayya baasee naannoo san kan jiran hundi isaaniiyyuu qoshaasha yookiin immoo balfaa akka fannoo sana irratti gatan taasifame. Egaa fannoon kunis baroota 300 booddeetti jechuudha. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barbaadutti kan kaate mootittiin Ileeniin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif barbaadutti kaate yeroo jennu nama lamatu ture. Isaanis Ileenii fi Taarbunos jedhama. Namoonni lamaan kun jechuudha akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti gaa'ela godhatanii waliin jiraatan turan. Yeroo kana egaa Ileenii fi Taarbinos nama amanamaa yookiin immoo nama Waaqayyoon dubbii Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo eegan turan. Ergasii Ileeniin mana amantaa akkasumas immoo mana qulqullummaa mana isheetiin baatu turte. Egaa namichi Taarbinos jedhamu kun daldalaaf biyya ormaa deeme jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Daldalaaf gara biyya fageenyaa gara biyya Hindii deeme. Yeroo inni deemu kanatti obboleewwan daldaltoota waliin daldalan Taarbinos waliin obboleewwan daldalan keessaa obboleessi tokko akkas jedheen. Haati manaa kee yeroo akkanaa waan hojjettu beektaa jennaanii haati manaa koo amanamtuudha. Haati manaa koo waan tokkoon hin shakkamtu. Maaliif nana manaa isheenis na amanti. Kanaafiyyuu nuti warra amanamaadha jedheeni obboleessa kanatti hime. Egaa akkasii jedheen obboleessi kun kuttuu ani nan dogongorsaa haadha manaa ta'e Ileenii kana nan dogongorsaa maal naaf goota yoon dogongorse jedheen. Egaa namichi Taarbinos jedhamu kun akkas jedheen. Egaa ati haadha manaa koo yoo dogongorsitee jiraatte tarii jireenya ani daldalaaf waggaa 4 hojjedhe kana jechuudha. Biyya ormaa deemee waggaa 4 daldalaaf hojjedhe kan hundumaayyuu qabeenya hundumaayyuu siifan kenna. Qabeenya kiyya hundumaayyuu siif kenna jedheenii waadaa galeef jedhama. Egaa namichi kunis ka'ee karaa biyya isaa yeroo imalutti yeroo barrii yookiin immoo balbala Ileenii bira ga'utti mana isaa yeroo rukututti qaxarriin isaa yookiin immoo hojjettuun Ileenii jechuudha. Ileeniin yeroo sanatti hin hojjettu. Maaliif haadha amanamtuudha. Mana isaa keessa teessi. Akkasumas immoo waan baay'ee miidhagduu taateef manaa gadi hin baatu. Hojii garaagaraan hojjettu. Hojii kan hojjettu takka ni jirti. Yeroo sanatti hojii kan hojjettu tanaani Ileenii naaf waamii ani biyya fagoorreen dhufe jedheeni
namichi kun itti dubbate. Illeenis eenyudha inni jetteeni gaafatte jedha. Yeroo kana ammas isheenii na ifatte jetteeni namicha kanatti himte. Namichi kunis akkas jedheen nama ani maallaqa hedduu siifan kenna akkasumas immoo biyya fageenyarraa hin dhufe dhimma guddaaf waan si barbaaduuf kottu jedhiini jedhee namichi kun hojjettuu tana itti hime jedha. Egaa hojjettuun tunis akkas jetteeni. Egaa namichi kun biyya fageenyarraa hin dhufe jedhee maallaqa hedduun siif kenna jedhee kottutii na ilaali yookiin immoo sin barbaade jedheeni waammate jedha. Ergasii haati manaa Taarbinoos yookiin Illeenii jechuudha ni didde jedha. Ergasii haati manaa Illeenii erga diddeen booddatti namichi kun hojjettuu Illeenii oliin mari'ate jedha. Akkam jedhe egaa mee ati mala akka ittiin amansiisnu qarshii guddaa arganna. Qarshii waggaa 4 daldale Taarbinoos waggaa 4 qarshii daldale kana ni arganna. Haala kamiin arganname mala nuuf mali jetteen jedha. Mala nuuf mali jedheen jedha. Yeroo kanatti hojjettittiin tun maal jetteeni isheenii abbaan manaa kee dhufuu fi kanaafiyyuu nafa dhiqadhu qulqulleeffadhuti eegii yeroon jedhunitti ishiin immoo Abeel yookiin immoo kudhaama jedhama. Oromiffaan kudhaama baafattee lafa waan keessuuf kudhaama kana ani siifan kennaa. Kanaafiyyuu kana fudhattee itti agarsiistaa. Kanaan qarshii sana argachuu ni dandeenya jedhe. Yeroo kana namichi kunis yaada bareeda jedhee gammadee yaadicha isaatiif jechuudha baay'ee dinqisiifatee yaa ta'u jedheeni olii galan jedha. Yeroo kanatti hojjettuun Illeenii jechuudhaIlleeniidhaan namichi kee yookiin immoo Taarbinoos dhufuuf jira. Kanaafiyyuu ati qulqullaa'ii eegii waanuma hundumaayyuu jechuudha qopheessiteeIlleeniin egaa akkatti hojjettuun tun itti himte nafa ishee qulqulleeffachuuf yookiin nafa dhiqachuuf karaa shaaworii ishee galtee jechuudha. Yeroo sanatti ishiin yeroo nafa ishee dhiqattutti Abeel yookiin immoo kudhaama kana jechuudha baastee lafa keessa turte. Yeroo kudhaama kana lafa keessa turtetti hojjettuun tuni baay'ee waan gammaddeef yeroo kanaan isheen nafa ishee erga xumurteen booda kudhaama kana achumatti gattee kara mana ishee seente. Yeroo sanatti hojjettuun tun immoo kudhaama kana daftee harka fuutee kara namicha hojjetaa sanaatti jechuudha yookiin immoo namicha goddanyaa yookiin hiriyyaa Taarbinoos sanaaf kennite. Yeroo sanatti namichi kun Abeel yookiin immoo kudhaama kana fudhatee kara biyya Hindiitti jechuudha bakkee sanatti deemee erga indogogorsitu hin jenneere ammaayyuu waliin rafiin yookiin waliin ciiseen kudhaama kana naaf kennitee turte jedheeni Taarbinoos itti hime. Taarbinoosis maal jedheen baay'ee gadde. Taarbinoos baay'ee aare. Yeroo sanatti waada waan galee fi nama Waaqayyo waan ta'eef Taarbinoos maal jedhee egaa akka jetteetti dubbiin keessiif raawwatameeraati qabeenya koo hundumaa hodhu jedheeni qabeenya hundumaa Taarbinoos jechuudha fuudhee hiriyaa isaatiif kenne. Egaa maal jechuun barbaade asirratti yaadi inni dabarsu maalidha? Namoota hundumaa amanuun waan nurra hin jiraanneef. Maaliif namoonni baay'een hiriyaan baay'een badiirra jiru. Hiriyaan baay'een daba nutti hasabu. Hiriyaan baay'een cubbuu nuuf yaadu. Hiriyaan baay'een yakka nuuf yaadu. Kanaafiyyuu nuti garuuyyuu akka hiriyaa sanaa osoo hin taane nuti bilxoomu yookiin maaliif kitaabni qulqulluun akkas jedha. Akka guugee garraamii ta'a akkasumas immoo akka bofaa abshaalataa jedha. Abshaalatuun yeroo tokko nu barbaachisa jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa taane jidduutti garuu hiriyoota yookiin immoo hiriyoota keenya hafuura waas jennee akka dubbii isaanii yookiin immoo nama amanuun nurra hin jiraanne asirraa barachuu hin dandeenya. Namichi kun egaa akka hiriyaa isaa kana amanee hojiin raawwadheen dhufe yookiin hojiin ciiseen dhufe jedheeni kudhaama kana ergaan kenneen booda qabeenya isaa hundumaa kenne. Yeroo sanaan booda namichi yeroo dhufutti haati manaa isaa Illeenii jettuudha baay'ee bakka gammaddee gammachuudhaan simatte. Yeroo sana inni garuu ni gadde jedha. Ni gadde baay'ee gadde. Yeroo gaddu kanatti akkas jetteen Illeenii maalirree maaliif gaddite jennaan ani amma naaf hin ta'u ani baay'een gaddeera. Kanaafiyyuu ani nan bada yookiin immoo mana koo kana gadhiisee nan deema jedheen. Yeroo sanatti Illeenis waliin deemna. Kanaafiyyuu ergaa ati deemte anis deemuun koo yeroo gaddaas waliin dabarsina. Gammachuus akkuma waliin dabarsine yeroo gaddaas waliin dabarsina jetteen Illeenii. Yeroo sanatti namicha kana waliin yookiin immoo Taarbinoos waliinIlleeniin
deemuuf eegalan. Yeroo imaluuf ga'anitti Tarbiinoos saaxinii qaama ishee likkaa'ee jechuudha. Saaxinii tolchee fi gaggeessitoota isaa wajjin hojjettoota isaaf bishaan cinaa kaa'e. Yeroo sanatti Tarbiinoosiin ooliin imala yeroo deemanitti bishaan bira ga'ee akkas jedhe. Egaa ati haadha manaa koo amanamtuun see ture. Garuyyuu ati na kaaddi jirta yookiin immoo ati maaliif na shakkite maaliif nama biraa waliin raawwatte. Egaa Tarbiinoosii fi illeen bishaan cinaa ga'an jechuudha. Yeroo erga deemanii imalanii booda bishaan cinaa yeroo ga'anitti ati egaa yaa illeen ati na dagattee jirta, ati na gatteerta, ati na kaaddeerta. Hiriyaa koo waliin bultee maaliif wanta akkanaa ani yoo sun si amanii jiru maaliif wanta akkanaa irratti raawwatte jedhanii Tarbiinoos gaafate. Yeroo kana isheen hin bulle gongumaayuu jetteen. Yeroo kana innis maal jedheen egaa ragaa qabatamaa waliin sitti agarsiisuu danda'a. Kun kudhaama ani siif kennee miti kana eessa fidere hiriyaan koo jedheen gaafate jedha. Yeroo sanatti isheen gongumaayuu wanta akkanaa hin raawwanne jetteeni mormite jedha. Yeroo kana baay'ee waan aaree jiruuf Tarbiinoos jechuudha. Saaxinii isaan fidaniif sanatti jechuudha lakkaa'ee keessa ishee godhee hojiin keessi haa baasu. Hojiin keessi haa baasu jedheeni bishaan keessatti darbachuuf ka'e. Yeroo kana illeen yeroo tokko qofa naaf obsette. Yaa Waaqayyo Gooftaa, yaa Gooftaa keenya, ati bishaan kana keessa yoo na baaste fannoon kee bakka awwaalame bakka jiru barbaadeen si argamsiisa yookiin si fida jetteeni waadaa galteef jedhama. Illeen jechuudha waadaa kana galte. Erga galteen boodatti namichi kun bishaan itti darbate yookiin bishaan keessa kaa'e. Yeroo kana isheenis erga bishaan keessaa keesseen booda garbi kun garba guddaan waan ta'eef biyya Yerusaalem jechuudha biyya sanaa baasee gara biyya Roomitti cinaa biyya Roomitti buuse. Yeroo kana hordoftoonni yookiin immoo warroonni hojjettoonni jabalaa jechuudha ni argani. Yeroo arganitti irratti wal lolan jedha. Kun kooti kun kiyya jedhanii irratti wal lolan. Yeroo kana nu hundiyyuu kan kooti jechaa jirra. Kanaafiyyuu kun kan mootummaati mootummaaf galfina jedhanii irratti olii galanii mootummaaf kennan jedha. Yeroo kanatti mootummaan yeroo argutti illeen waan baay'ee bareeduuf waan baay'ee sirriitti qaamni ishee sirriitti waan bareeduuf illeen mootummaaf kennamte. Mootummaan erga argateen boodatti baay'eetti gammade. Erga gammadeen booda ji'a lamaan booddeetti mootummaan kaadhimatee fuudhee namicha Qosxonxiniyoos jedhamu irraa dhalchite jechuudha. Qosxonxiniyoos erga dhalatee booddeetti jechuudha waa'ee mana amantaa haadhasaa qulqulleettii illeen irraa barate jedha. Illeen yeroo san gaarummaa barsiisti. Illeen yeroo san waa'ee abboommii Waaqayyoo barsiisti turte. Yeroo san waa'ee abboommii Waaqayyoo sirriitti waan barsiistuuf gaarummaa waan barateef namichi kun guddate. Osuma dubbii Waaqayyoo barachaa guddate. Erga guddateen mootummaan isaa Room kun jechuudha ni darbe. Abbaan manaa isaa kun ni du'e yookiin ni boqote. Erga boqoteen booda mootummaa sana yeroo ilmi ishee illeen Qosxonxiniyoos ni dhaale yookiin immoo ni fudhate. Mootummaa sana erga fudhateen booda bakka namichi kun baay'ee waan beekameef waa'ee mana amantaa waa'ee baay'ee waan qo'atuuf akkasumas immoo biyyoota baay'ee of jalatti waan galcheef namichi kun akka fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos barbaadamu taasise. Haati manaasaas haati isaas kanaan waadaa waan galteef kuni waan si argamsiiseef kanaafiyyuu kana raawwachuun keenya dirqama. Kun waadaa keenya jettee ergaa illeenis fannicha barbaacha keesse. Egaa namichi mootiidha waan ta'eef wantoota hunda gochuu qaba waan ta'eef gara fannoo barbaacha gara Yerusaalem dhufan. Gara Yerusaalem dhufan. Yeroo dhufaniin boodatti namicha Kiraakos jedhamu argatan. Jaarsi kun jaarsa baay'ee bara dheeraa akkasumas jaarsi kun wantoota baay'ee akaakilee fi abaabilee isaarra waan barateedha. Namicha kanaan mee fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos eessa akka jiru beektaa? Naaf himi jettee. Yeroo sana innis akkas jedheen. Egaa akka abboowwan keenya akaakilee fi abaabilee irra dhagayetti fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos gaara kana keessa jiraachuu nan beeka garuyyuu gaara kam akka ta'e hin beeku jedheen jedha namichi Kiraakos kun. Egaa illeenis baay'ee gammadde.
yeroo kana dhageessu baay'ee gammadde. Erga gammaddiin booddatti jechuudha Illeenin jechuudha gaara sadiin kana keessa akkamiin akka baastu Waaqayyo gooftaa daamiraa dammartee uummata biyya Israa'el jiran hunduma isaa waamtee muka qabadhaati koottatii daamiraa qababsistee daamiraa sanatti immoo haara ixaanaa kuntaala tokko itti goote ixaana itti goote jechuudha. Yaa Waaqayyo gooftaa ati fannoo kee kana si barbaaduuf jira. Kanaafiyyuu ati haara ixaana kanaan gaara kam keessa akka jiru naaf agarsiisi jette. Ergaa yeroo sanatti jechuudha harri ixaanaa akka daamiraa sanarraa jechuudha harri ixaanaa gara samiitti ol ba'ee samii tuqee jechuudha gad deebi'ee gaara sana yookiin gaara fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos irra jiru argisiise jira. Egaa yeroo sanarraa kaatee maskaramii yookiin immoo fulbaana 17 fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofforuu eegalsiiste yookiin immoo erga boota san jiraate qofforuu ergamsiiste. Erga ergamsiisteen booda erga jalqabsiisteen boodatti fannoon gooftaa caamsaa guyyaa 10 ni ba'e yookiin immoo ni argame. Yookiin maskaramii guyyaa 17 irraa jalqabsiiste akkasuma ginboota guyyaa 10tti fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos gaara san keessaa ba'ee jira. Baay'ee waan fagaatuuf wantoota kana hunda bara kana ji'oota kana hunda fudhate jechuudha. Maaliif fannoon gooftaa sun namoonni baay'een balfaa waggaa 300 dura irratti gataa waan turaniif gaara guddaa ta'e akkasumas immoo gadi fageenyi isaa kiiloomeetira 5 ol waan fagaatuuf baay'ee waan fageenya qabuuf yeroo kana hunda tursiise. Ergaa argameen boodatti garuu fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos qofaa miti kan argame. Fannoo sadiitu argame. Egaa fannoo sadeen kana keessaa akkamiin gargar baasna fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa jedhanii ergaa ilaalaniin boodatti. Egaa dhukkubsataarra kaanii fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos waan nama fayyisuuf fannoon gooftaa dhukkubsataa baay'ee waan fayyisee tureef duras jechuudha. Egaa dhukkubsataarra kaasanii warra fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos irra taa'ee jechuudha. Irraa kaasa ture yookiin immoo bakka du'anii kaasa ture. Kanaaf egaa fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha sadummaa keessaa sadeen keessaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos maaliidhaan beekame warroota du'an du'aa kaaseera irra godhanii jechuudha. Warroota du'an du'aa irraa kaaseera. Kanaaf fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa beekanii fannoo sana jechuudha biyyoonni baay'een hiratanii baay'een maaliif fannoon sun erga argameen boodatti gara Golgootaa bakka Qaraaniyootti jechuudha manni amantaa ijaaramee fi qulqulleettiin Illeenii ijaasistee mana san keessa fannoo sana keessa fannoo sanaan namoonni baay'een fayyanii turan. Bara san keessa jechuudha namoonni baay'een dhukkubsatan baay'een warroonni baay'een fannoo sanaan fayyanii turan. Erga fayyaniin booda biyyoonni baay'een irratti ka'an fannoon kun akka nuuf kennamu jedhanii. Egaa erga argataniin booda biyyoota argatan keessaa biyyoota 5 keessaa biyyi teenya Itoophiyaatis fannoo sanarraa gama tokkoon argattee jirti. Fannoon sunis immoo gisheen irratti ni argama jechuudha. Gisheen darba kirbee jechuudha. Fannoon sun achitti ni argama jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan waa'ee fannoo bal'inaan seenaa isaa kan nu barsiise kan nu gorse Waaqayyo gooftaan kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu YouTube keenya kana subscribe godhaa akkasumas immoo like godhaa warroota bira hin geenyeefis share nuuf godha. Maaliif nuti yeroo dhiyoo keessaa kan jalqabne kanaafiyyuu wantoota garaagaraa Waaqayyo yoo eeyyama isaa yoo ta'e jechuudha. Qophii garaagaraa qopheessuuf deeggarsi keessan waan nu barbaachisuuf innis immoo subscribe gochuu namoota hin geenyeef share gochuudha jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin isiniin jenna share nuuf godhaa namoota hin geenyeef jechuudha nu ilaalchisaa akkasumas immoo like gochuu keessan hin dagatinaa. Waaqayyo gooftaan kan nu barsiise kan nu gorsee kan nutti hime maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር